Taaddalaa Gammachuu oduu ammee yeroo ammaa Taaddalaa Gammachuu oduu ammee sirba jedhuun as bahaa jira. Akkam jirtu hordoftoota fi jaalatamtoota saba Oromoo hundi keessan nageenyi keenya bakka jirrutti isinoo bakka jirtanitti nageenyi keessan badhaadhaa. Fayyaa jirtu jechaa jaalattoonni aartii Oromoo hundi keessan hojii haaraa gidduu kana as bahuun Taaddalaa Gammachuu hojiiwwan bara duratti irraa kaasee bara 90moota keessaa kaasee hanga ammaatti bara 2015 hojiiwwan hedduu nama bohaarsan aadaa duudhaa aartii Oromoo hundasaa addunyaa irratti akka calaqqee ifu kan taasisaa ture yoo ta'u amma gidduu kana hojii haaraa oduu ammee mata duree jedhuun qabatee as bahuudhaaf guyyoota waan muraasa fi sa'aatii muraasa lakkaawwachaa jira. Maarree kana isiniin jechaa hordoftoonni maatii YouTube keenya hundi keessan subscribe, share, like akka gootan asuma achi isiniin jennaa. Egaa Taaddalaa Gammachuu nama baay'ee dandeettii addaa fi aartii Oromoodhaaf gumaacha hedduu kaa'ee weellistoota bebbeekamoo fi jaalatamoo kabajamoo. Maarree yeroo dheeraadhaaf Taaddalaa Gammachuu sirna nama nyaataa keessa qabsoo uummata Oromoo fi biyyattii kana keessatti oolmaa guddaa akka oolee namoonni hedduun ragaa ba'u. Kanaaf sirna dukkanaa sana keessa Taaddalaa Gammachuu dirree aartiitiin aartii rasaasa godhachuudhaan mootummaa gabroonfataa wayyaanee faana morma wal qabee barriin darbaa hin teenyu maalumatti teenyaa jechuudhaan hojiiwwan hedduu dubbachaa sirna gadaa calaqqee biiftuu odaarran iftu kan jedhee hedduusaa dubbachaa akka ture ragaa bahamaa. Taaddalaa Gammachuu kabajaaf galata guddaa saba kanarraaniif malaafi hundi keessanuu toora YouTube kanaan irra deddeebiidhaan isinitti himnaa akka jajjabeessitan yaada qabdaniif akka ol keessan kabajaan isin gaafannaa. Sirbootawwan duratti isaarraa baalamii yaa shamarree kan jedhu eegalee hamma bara baraan kan jedhu Oromiyaan biyya han jedhu haga gadhiisutti hojiiwwan hedduudhaan nu bohaarseera jedhu kennitoonni yaada fi jaalattoonni Taaddalaa Gammachuu. Maarree sirboottan isaatiin daa'imummaarraa kaastanii warri ittiin bohaaraa turtan ragaa akka baatan abdiin qaba. Egaa asuma achi kanan isiniin jedhu hundi keessan jaalattoonni aartii Oromoo seentanii toora YouTube isaatiin akka daawwattanii fi namoota hedduu biraan akka geessan abdii qabna. Sirbootawwan isaa keessaa inni tokko bara baraan sirba jedhu keessatti ergaa baay'ee gadi fagaataa fi cimoo kan of keessaa qabu yoo ta'u bara baraan sirba jedhu keessatti Oromiyaan biyya jedhee interviews kennee ture. Sirba isaa keessattis akkasi kan jedhu namoonni hedduun yeroo sana weellistoonni baay'een dhimma Oromiyaa isaan osoo hin gashin dhimma Oromiyaa nun gashu jedhanii ilaalcha biraatiin biyyattii kan biraatiif akka sirbaa turan ni yaadatama. Taaddalaa Gammachuu garuu yeroo rakkinaa sana keessa yeroo dukkanaa sana keessa waa'ee biyya kanaa, waa'ee sirna gadaa, waa'ee foollee, waa'ee irreechaa heddummaa isaa keessa bu'ee duudhaawwan aadaawwan godinaalee adda addaa keessa bu'uudhaan kan biyyaaf beeksisaa ture ta'uusaa namoonni hedduun ragaa ba'u. Kanaaf hundi keessan akka aartii Oromoo duuka buutan jajjabeeffattan isiniin jenna. Galatoomaa subscribe, share, like gochuun dagatinaa. Horaa bulaa.